Walidiina jecha malee iddoo keessan gad hin dhiisina. Tasa yoo san waraanan xiyyaan hiddaadha. Gootota keessan nu ergaa. Isin eenyu? Muhammad firoota keenyarraa kanuuf qixxaatan nu ergi. Isin deebi'a. Obboleessa kiyya Shaybaa, mucaa kiyya Waliidii fi ana. Ubeydaa, anaaf Ali. Ergamaan Rabbi akkana jedhan gooftaa lubbuu Muhammad harka isaa taate nan kakadha. Namni tokko amaneef obsi otoo hin baqatin qabsaa'i. Kara Rabbii irratti wal boraana yoo du'i Rabbiin jannata isa galchaa. Nuti isiniin hin qixxaannu. Rabbii malee Rabbiin biraa hin jiru. Muhammadis ergamaa Rabbiiti. Ani buah! Buah!
دوبا Sabaju, Guru Bundura. Karaduba. Aituli mojaje. Ayah, arah kaya nanti kak. Ayah. Ergamaan Rabbii namoota booji'aman hin hidhina jedhaniiru. Otoo jara ta'anii nu ajjeesaniiru. Ajaja ergamaa Rabbii kabajuu qabnu. Hiitanii hin harkisinaa. Nyaata keessan irraa qooda. Jara keessa beekan yoo jiraate tolaan akka gadhiifamuuf musliimota 10 haa barsiisu. Firoonni kee ka warra du'anii waan inni hojjetin inni hamachaa jiru. Maaliif? Baga jara wajjin Badrii irratti hin duune. Of hambisuudhaaf qofa waan baqadhe sitti hin fakkaatin. Qabeenya makka guutuu fayyise Hind. Sigaa
sodaattu siga kanarraa deemu sodaattu kan na yaadachiisu hin barbaadu abbaa kiyya obboleessa kiyya wasiilaa kiyya lammeessaan yaadachiisaan na barbaachisaa ree kan na yaadachiisuu dhabee moo Muhammad Ali Hamza Esakuti Hamza nama nyaattu qeensa kiyyaan yoon sin kukkuti Hamza leenca ajjeesa sin ajjeesa ajjeesen si tarsaasa ajjeesa abbaa kiyya sin tarsaasa ajjeesa obboleessa kiyya sin tarsaasa ajjeesa wasiila kiyya sin tarsaasa si ajjeesen dhiiga kee dhuga dhiiga kee tan dhuga Obs! dhiiga kee dhuga Amma kanaaf yeroo hin qabnu. Waan ammoo hojjechuu qabnu. Firoota keenya walitti qabanne raayyaa Muhammadiif harka hin kennine qopheessuu qabna. Hamza أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة